tokkitti manatti agarsiisi daa'ima kiyya armin dhukkubee jira arma hoosisuu fedhaate. Harmaali. Armin dhukkubee jira daa'ima hoosisuu fedhaate na agarsiisamu. Hoosisuu fedha. Yookiin asnaaf Amma si gurre. Nano daa'ima kiyya bira nageessire. Daa'imman namaa kana dhoosi. Daa'imman maali kadhadhee hoosisa maa gizee kana daa'imman namaa hoosisuu kawu aati kee gizee sana arman baargitee si hoosisa si guddiste seete. Mara koo daa'imman nama. Gizee kana chaabii jira waa meeqa jira dhibee jira akkanumatti lafaa ka'anii daa'imman baarganii hoosisanii. Maa chaabii ofii qabdamate. Ammaan beeka yookiin atu qabaachuu dandeessaa. Qaba keefiyani. Keefiyani maali keefiyani. Chaabii qaban dhaqii maramare. Maramare miidhasuma kana shakke malee. Kanaafuu dhaqii daa'imman nama. Qulqulluu akka bishaan. Daa'imman namaa dhiyoo dhalatte laaliiti. Kara dhuute akkasii hoosisi rakkoon qabu kasanii. Maashaallah. Dirqamaan mucaa ati hoosisuuf si garsiisu sammuu akkamii yaaddasa si garsiisu si yala fuudhee ture. Natti agarsiistu. Natti agarsiistu. Amma. Tolumaa si kadhachaa jira nageessi natti agarsiisi daa'ima kiyya arma hoosisachuu fedha. Atii fi ijoolleen tiyya amma booda ijaan waliin gartanii si caaltu si ta'amoo si hin ta'u. Si ta'u fudhadhu si ta'u baatu akka fedhe ta'i waan nagachi hin jiran. Natti agarsiistu jechuudha. Afaan Oromooti haa. Natti agarsiistu jechuudha. Akkuma ati kana dura nagarsi ijumaan laalaa jedhee si kadhachaa ture na didde san anillee har'a illee kuma san sitti hin garsiisu. Wuma dhufe dhufu malee. Natti agarsiistu. Abadda sitti hin garsiisu. Ajji tolaan diddeeme ati tola silaa hin beektu dura yoo ani maaluma gochuuf dadhabsiisa silaa tola hin beektu. Dirqiidhaan akka wanna ta'u beektaa? Tolaa yoo diddame dirquma natti agarsiista. Koo dirqii koo na fuudhe akka si garsiisu na godhe. Tola ka'ee akka ati giddi natti agarsiistu si godha. Maali? Kana giddiidhaan si agarsiisa. Maali kun sin jedhe? Kuni dirqama keessa agarsiisamu. Jaalachoo ta'uu hin ta'in. Maali sin jedhe? Waan ta'e fuudheeti ilaali. Achi deemaa waan nuuf jedhamu. Silaa doomaadha duudaadhaati ati wayi. Kun maali? Bisa rabiffaa beektaati. Laa si beekaa maali kun? Nama rabiffaa barbaadu safara kana barbaadite maali kun jedheen nan gaafatiin. Kasi kenne kan akka kenne si wayi namni biraan kenne nama biraa gaafadhaan. Poolis xaabiyaadhaa si barreessan. Akka maaltu poolis xaabiyaan? Akka ijoollee naa deebistu. Ijoollee maali? Poolis xaabiyaa waa'ee ijoollee kee maaltu galche? Ijoollee kee ta'umaatti beekta. Poolis xaabiyaa waa'ee ijoollee kee ta'u maal beektaa? Dhaqee maramarsiisa isaan fuulduratti. Kee maal beektaa maal? Otuma ta'ellee waggaa. Osoo ijoollee kiyyan ta'ini maal godhaa akka ijoollee taate biyya guutuu beeka addunyaa guutuu beeka warra ollaattu beeka atuun beekta illee beeka. Ragaa biraan barbaachisu. Maashaallah dura kiyyaa miti jechaan turreeti amma maaltu ka'e godhe. Otuma ijoollee kee ta'an iyyuu waggaa 18 gadi haadharraa fuuchuu hin dandeessu. Hin dandeessu. Seera sii kennu hin jiru. Eentu jedha? Seera jedha. Seerri maali? Seera maali maali? Seera jedha ka seera hin beektu. Ati silaa seera maatti beektu. Atamma kana poolis xaabiyaa na fidee jechuu? Maajaan qabdu laal ture. Maashaallah. Silaa duudhaadha maatti beektaan dubbistaa miti. Yaa kee atamma waa'ee poolis xaabiyaati waa'ee cinqii waa'ee kanaa nu dhiisiiti. Anamma waa'ee poolis xaabiyaati qabattee olii gad deemtuu ni wanna galchuun jiru takka jee. Leessis. Leessis. Poolis xaabiyamaa. Dhageeffadhu poolis xaabiyamaa. Jiruu tiyyaaf jiruu ijoollee tiyyaa keessa wanni isii galche maal jedhee? Maal dha'a? La maalumatu isii galche poolis xaabiyaa jiruu kiyyaaf ka ijoollee tiyyaa keessa poolis xaabiyaa wannummaa isii galcheeti. Poolis xaabiyaa waraqaa nabbaaftuufi maali? Shufi kana hundayyuu arraba keetiin guuruu teessa. Kana hunda arraba keetiin geessite. Kana akkuma jiru guuri poolis xaabiyaa san bira geessiti. Silaa unan Kuno akkana godhee akkana harkaa cicciree jedhiiti gaafadhu. Silaa nan isa caaltu namii dhuufe akka of hin miidhamin. Namii dhuufe akka of hin miidhamne an dhugaa jiru sitti maa jira. Ani waan akkanaan deemte ijoollee sana edana gurguradhee baafadhaan. Emme fudhu baafadhuuf na qabdu. Maash naa kennu iddee mire gurgureetu as keessa baafadha gurguradheetu akka ati takka lubbuu addunyaa tana guutuu akka lubbuu nama sirraa bitu argaa gurguri. Namni malee ana walla. Namni malee akkana kadhatan nafaan deemaa akkana kadhatan. Akkanis gadhiisaa jiranii. Ummanni Arabaa ka tujjaarri ka rabbi duniyaatti kennee maallaqa dhorkate meeqamtu jira isaa?
Meeqamtu jira ka daa'imman tana har'a yoo ani itti kenne borfuureeti Ameerikaan deemuuf deemu biyyoota garagaraas hin deemuuf deemu. Daa'ima kee jedhee abbaa biyyaati waan fedhe dhaqee iddoo fedhetti waraqaa itti goochisee deemuu danda'a. Abbaan barbaade goochisee deemuu hin danda'u. Wallaahi ni danda'a. Wallaahi hin danda'a. Wallaahi ni danda'a. Akka barbaadanii ani biyya isaanii garsiiranii bakka seera dhaqanii waa hundi ilma kee xumursiisanii. Ilma kiyya jedhame ilma bashee fi yamanii addaan beeku. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu turistootaa fi kabajamtoota keenya jirtu bakka jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jechaadha. Wanti isin qabadhee dhufe maali yoo jettanii warra foolistaa baatti deemee ture jechuudha. Foolistaa baatiin dhufa jechuudha. Ammaan kana baay'ee tokko dedhabee dhufaa jira jechuudha. Aduun aduu miti aduun nama dedhabsisti baay'ee tokko nama laaffisti. Isumarraanu jechuudha. Isuma keessa olii gad deemee asiif achi deemee foolistaa baatti deemee iyyannoo galfadhe kaleessa iyyannoo galfadhe jira jechuudha. Ijoolleen kiyya akka inni jalaatamtee jirti akkas keessaan baanee namichi kun akka asiin baafnee eetani suura ijoollee suura mucaashii guddoo fi suura isaallee itti kenne jechuudha. Namicha kanatu daa'ima kanaan akkas keessaan baafnee eetani poolisootatti kenne jechuudha. Ammallee kunoo akkuma suura kana argitanii dhaqee mana poolistaa dhaqeetanii iyyannoo galfadhee dhufeera jechuudha. Waraqata kana itti kenniiti yoo dhufe yoo dhufuu baate immoo nuti dhufee giddiidhaan fuudhaa giddiidhaan bakka jirutti qabanaan jedhanii ani duraan dursee waraqaa kanallee ittiin kennu jechuudha. Asumatti waameetanii kabajummaan daa'imman kiyya naa deebisii daa'imman haadha faanaa guddattu haadha birattaa guddattu maaliif daa'imni xiqqaan fa'a haadha armaadha barbaada jechuudha. Kiyya baay'ee tokko na illee na dhukkubaa jira jechuudha. Baay'ee tokko na dhukkubaa samuuna kana erga daa'ima kiyya na jalaa fuudhee harmillee na dhukkubaa baqaa nan guute akkasitti na dhukkubaa jira jechuudha. Naa deebisi kabajumaan tolumaan naa deebisi eetanii kabajumaan isa kadhadhaa jechuudha. Inni kabajan beeku kabajumaan isa kadhadhaa. Yoo dhuguma kabaja beekee jechuudha. Yoo immoo didee kabajni naan taatu jedhee yoo didee isaanitti deebisee himaa jechuudha. Warra poolisootatti maaliif duraan dursiiti atillee otoo waraqata kana ittiin kennini afaanuma nagaadhaan naa deebisee jedhiitii itti minaan jedhan isaanillee jechuudha. Kana yoo didee immoo kabajaa yoo didee waan hundaa yoo didee immoo nutu dhaqee sii fuudha bakka inni jiru dhaqee nutu fuudhee daa'imman keerraa sii fuudhaa naan jedhan isiniin jedha. Afaanuma nagaadhaan kadhadhee arminaa qabee jira baay'ee tokko na dhukkubaa jira. Naa deebisu daa'ima kiyyaan jedhanii daa'ima kiyya yoo naa deebisu baattillee achumatti hoosiseetan biraa deebi'a bakkuma jiru natti agarsiisiin jedhanii yoo natti agarsiise immoo achumatti tiyyee jechuudha. Tiyyee namatti yaase akka naa qaban godheetani poolisitti dawwallaa jechuudha. Inshaallah sinillee du'aa naa godhan isiniin jedha akka daa'imman kiyya deeffadhu. Maaliif daa'imni xiqqaan kun waan tokko waan hin beekneef anillee waan na dhukkubuuf akkana deebi'u barbaada daa'imni kiyya jechuudha. Ishiin guddoon illee uumaan jettu xiqqoo beekteetti kun immoo uumaan beeku jechuudha. Irraa dhiquun beeku irraa qayyaruun beeku baay'ee tokko rakkisaadha jechuudha. Akkasin isiniin jedha jechuudha. Baay'ee tokko rakkoo keessa jira jechuudha. Ammaa kana har'a lama keessaa tokko dhabuun isiniin jedha. Inshaallah isinillee du'aa naa godhaa sitti waamee jira. Waan inni naan jedhu immoo kanuma waliin arginu ta'an afaana tura. Waalaikum assalam. Ndemna. Ndemne. Ndemna aja. Ndemna taat. Yalla kay bennas. Tamam taat. Laan ta'u nama alan eegarnas. Tamam taat irree waan sitti mujjira. Nama ta'u alan eegara nu siin jedha jaaltu. Daqiiqaa 5 taat irree. Laa ta'uu hin danda'u dhiifana godhu gad bachuudhaaf. Daqiiqaa 5 taa'uu hin dandeessu. Ara dhaabataniiti taaksiin dhufnee taaksiin dhufnee namichi taaksii irra dhaabatee nagara maaliif waan dhufee sillee fuudheetuma bakka san deemnee akkas akka waan xumuruuf. Tamam. Uffadhu eegoon isin jedhan maal? Dulwai qullaa taa'ee seegaa bitii taa'e irra sitti hima.
Duwwaa qullaa ta'a miti ta'a irratti hima. Alaa qulla sin jenna. Kan duutee dhufansa. Mana ati jirtu bishaan hin jiru? Ma bishaan illee dhuguun dhorgaa makseen. Laasa dhuge yani saroota ayyuu nan kenna. Saroota ayyuu nan kenna rakkoon qabu dhugeeti. Maashaallah si bareeda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akkanatti bareeduuf daa'imman jalaa fudhattee miire. Amma nuti kaaya. Tamam kayyaa sun isin dhibiini. Uffadhu na eegi tole uffadhee si eegaa. Taaksii keessa jira. Tole hayira kun qabu sinaan jette. Taaksii ularra dhaabataa jira. Amma baroonni sirraa baratu mallattoo takkitti usuraa fedha. Daa'immanii wannaa eegaluuf. Tamam. Kanaafuu dafe. Eshi siin jedhee miire. Amma daa'imman. Kun azaananii yaakii magriba. Maaf iddanii siddeen dhufin daa'imman. Azaananiiti rakkoon qabu wayaman keessa jirra. Hoo Itoophiyaa deemtaa roondiin si qabaa miti. Atama barbaade daa'imman agaachuun bira hin qabdu. Tamam mirgan qabu miti tokkittu manatti agarsiisi daa'ima kiyya armin dhukkubee jira arma hoosisuu fedhaate. Hara maali? Arminni dhukkubee jira daa'ima hoosisuu fedhaate na agarsiisamu. Hoosisuu fedhaa? Yookiin as naaf Ammaa si birare? Nan hoosisa daa'ima kiyya bira nageessire. Daa'imman namaa kana dhoosi. Daa'imman maali kadhadhee hoosisa maa gizee kana daa'imman namaa hoosisu kawu aati kee gizee sana arman baargite si hoosisa si guddiste seete. Mara koo daa'imman nama. Gizee kana chaabii jira waa meeqa jira dhibee jira akkanumatti lafaa ka'anii daa'imman baarganii hoosisanii. Maa chaabii ofii qabdamate. Ammaa beeka yookiin atu qabaachuu dandeessaa. Qabaa keefiyani. Keefiyani maali keefiyani? Chaabii qabaan dhaqii marammaramare. Marammaramedha suma kana shakke malee. Kanaafuu dhaqi daa'imman nama. Qulqulluu akka bishaan. Daa'imman namaa dhiyoo dhalatte laaliiti. Kara dhuute akkasii hoosisi rakkoon qabu kasanii. Maashaallah. Dirqamaan mucaa ati hoosisuu kan si garsiisu sammuu akkamii yaaddasa si garsiisu si jala fuudhee ture. Natti hin agarsiistu? Natti hin agarsiistu? Amma. Talumaan si kadhachaa jira mana geessii natti agarsiisii daa'ima kiyya harma hoosisachuu fedha. Atii fi ijoolleen tiyya amma booda ijaan waliin gartanii si caaltu si ta'amoo si hin ta'u. Si ta'u fudhadhu si ta'uu baatu akka fedhe ta'i waan nagaatti hin jiran. Natti hin agarsiistu jechuudha. Afaan Oromooti. Natti hin agarsiistu jechuudha. Akkuma ati kana dura naggarsi ijumaan laalaa jedhee si kadhachaa ture na didde san anillee har'a illikuma san sitti hin garsiisu. Guma dhufe dhufa malee. Natti hin agarsiistu? Abadda sitti hin garsiisu. Ajji tolaan diddeemi ati tola silaa hin beektu durayyuu ani manuma gochuuf dadhabsiisa silaa tola hin beektu. Dirqiidhaan akka wanna ta'u beektaa? Tolaa yoo diddem dirquma natti agarsiista. Koo dirqi koo na fuudhe akka si agarsiisu na godhe. Tola ka'ee akka ati giddi natti agarsiistu si godha. Maali? Kana giddiidhaan si agarsiisa. Maali kun sin jedhe? Kuni dirqama keessa agarsiisamu. Jaalachuu osoo hin ta'in. Maali sin jedhe? Waan ta'e fuudheeti ilaali. Achi deemaa waan nuuf jedhamu. Silaa doomaadha duudaadhaati ati wayi. Kun maali? Bisa rabiffaa beektaatiin. Laa si beekaa maali kun? Nama rabiffaa barbaadu safara kana barbaadite maali kun jedheen hanan hin gaafatiin. Kasi kenne kan akka inni si wayi namni biraan kennee nama biraa gaafadhaan. Poolis xaabiyaadhaa si barreessan. Akka maaltu poolis xaabiyaa? Akka ijoollee naa deebistu. Ijoollee maali? Poolis xaabiyaa waa'ee ijoollee kee maaltu galche? Ijoollee kee ta'umaatti beekta. Poolis xaabiyaa waa'ee ijoollee kee ta'u maal beektaa? Dhaqee marmarsiisa isaan fuulduratti. Kee maal beektaa maal? Otuma ta'ellee waggaa. Osoo ijoollee kiyyan ta'ini maal godhaa akka ijoollee taate biyya guutuu beeka addunyaa guutuu beeka warra ollaattu beeka atuun beekta illee beeka. Ragaa biraan biraachisu. Maashaallah dura kiyyaa miti jechaan turreeti amma maaltu ka'e godhe. Otuma ijoollee kee ta'aniyyuu waggaa 18 gadi haadharraa fuuchuu hin dandeessu. Hin dandeessu. Seera sii kennu hin jiru. Eenyutu jedha? Seera jedha. Seerri maali? Seera maali maali? Seera jedha ka seera hin beektu ati silaa seera maatti beektu. Atamma kana poolis xaabiyaa na fidee jechuu? Maajaan qabdu laaltuure. Maashaallah. Silaa duudaadha maatti beektaan dubbistaa miti. Yaa kee atamma waa'ee poolis xaabiyaati waa'ee cinqii waa'ee kanaa nu dhiisiiti. Anamma waa'ee poolis xaabiyaati qabattee olii gad deemtuu ni wanna galchuun jiru takka jee. Leessis. Leessis. Poolis xaabiyaa maa. Dhageeffadhu poolis xaabiyaa maa. Jiruu tiyyaaf jiruu ijoollee tiyyaa keessa
ون إيزي قال جمال يعني مال لا 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 معلومات إيزي قال بوليس تابعة جروك يا كا وجولك يا كيس بوليس تابعة ون ما إيزي قال تيجي بوليس تابعة ورقة نبض توفي مال شوف كان عنده يو الربا كيتين غروتيس كان عنده الربا كيتين جت غروتيس لا يتي كان أكمجرون غوري بوليس تابعة سميرة كيسيدي سلاونا كنو أكنا قدي أكنا ركاجي كره jadi tiga selain itu caltu nami duf aku fi miram nami duf aku fi miram an ugai rusti majar ani wata kan andemte ujole tan edana gurgurde bahada emme fudu ba fadu na qabbu mas naginu idemre gurgure itu maske zabahada gurgurde itu akati takka lubbu adunya tan gutu ak lubbu nama sirratu arga gurgure namni maliana walla namni mal akarna karatan nafana dima kana karatan كنس كده ساجرني ummanni araba ka tujjar ka rabbi duniya tikenne malaka dorgata me kam tujira sa me kam tujira ka daiman tan arrayo an tikenne borfureti amerika ande mudde biyo gargara ande mudde da me ke jide abbabiyati wan fede dage deddo fedeti waraka ti gochise de mudanda abban barbade gochise de mudanda wallahi ni danda wallahi ni danda da akbar badari ani biye sani ke sirani bakka sera dakani wahon ilma ke entu mursisani ilma ke jani ilma bashi afi yamani adambe bakka fe angesu sanda sigaram araba fi habashan dan be kam ma daama dikko wonni addabe kan jiru daama dikko ra wonni adda akas adda foni nan tungurati arata akseti mitinan jiru jiru sigalam kanafi hindo gongorini daama ti tana dabura ana malle nasiyasi dama kismi sera jala dem tu disiti kuwata kasingodu bada ta'e gaarii ta'e anumatu isaa irratti aana kana hunda dhiisi waa isin jedharu deebi naa mallatteessi daa'iman biyya galcha yoo fiti biyya galtee achitti itti galtee waliin teessa yoo ammoo asitti kana annat deemte anu ijoollee tan akka dhala umrii ta'e guutuu ijaan argine godhuuf deemaati waa an jiru hadha gahitin na wajji beeku garin deemuun jiru hin deemtumi hin deemu tama anillee dubbisa wajjin qaban boota garuu gurguree isin garsiisan ilma namaati miti sareedhaan. Atu sareedha silaa yoom ilma namaa taatu sarara kabajamtoota kiyyaa kun argitanii dhageessanii jirtanii waraqaa sanitti kennu jechuudha kun akka cicciree deemu jechuudha waraqata kana immoo asitti dhiisu jechuudha kan akkanumatti guure bakkuma seeraa geessa jechuudha didee ragaa faanallee fuudhee garuma seeraa deema jechuudha ragaan keewwadhe kanallee biidoo kanallee fuudhee masaan bira deema jechuudha maaliif namoonni baay'ee kanaan jettanitti akka koomentii barreessitanittis inni biyyatti galchachuu otoo hin ta'in gurgurachuu fi akkuma naan jettanii dubbiin akkasuma taate jechuudha inni biyyatti galchachuun tokko hin jirtu yoo nama mallatteesseef haatu mallatteessiteetti jedhee akkasitti gurgurachuu deema jechuudha yoo mallatteessin as keessaallee baasuu hin danda'u gurgurachuu illee hin danda'u waan tokkoyyuu gochuu hin danda'u maaliif waan kanallee seerallee gaafadheera waan ta'eef ati mallatteessin malee inni waan tokko gochuu hin danda'u as keessaallee baasuu hin danda'u gurguruu illee hin danda'u waan tokkoyyuu hin danda'u eeyyama keetiin malee naan jedhani kanaafuu viidiyoolee qabadheetani waraqata kanallee qabadhee achuma garuma seeraatti deebi'aa jechuudha isaan afaan beekaniin akka daa'ima kiyyarraa naa fuudhan daa'imman kiyyarraa naa fuudhan abdii qabaa jechuudha isa bichaa miti jechuudha amma isa bichaa miti maaliif kaamilaan illee harka keessaa qabdi waan ta'eef kaamilaallee himadhee jira jechuudha ishiillee akkasumatti akkuma isa barbaadan kana ishiillee barbaadaa jiru jechuudha mana ishii wallaale malee ani poolisota qabadhee mana ishii dhaquun hin danda'a jechuudha mana ishii immoo namootaan naa barbaada jedhanii jira jechuudha inshaallah warra mana ishii beektan immoo warra as keessa jirtani karaa meeseejiitiin karaa iimootiin karaa wasaappiitiin natti himuu dandeessu isiniin jedha isinillee du'aa naa godha hordoftan kiyya warra natti aartanis dhiifama naa godhaan isiniin jedha kanaafuu waan hordoftaniif galatooma ulfaadhaa kabajama hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura.